Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyiif araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'a kan shakka shambaa jedhaatu mana isinitti deddeebi'aa jira. Ishi akkam jirtu mee fayyaa keessanii mee nagaa keessanii alaamanni maatiin waatiin maal ijoollee Tigist kanasitti dibee kanasitti godhee dhaartii ishii seensumaan godhataa jira. Kununaa guddataa jira mataan kula dhufee iddoo kana naa gaheera. Qabaattii ishii naa ergite Tigist naa ergite tokko dibataa jira. Siniin jedha kaa hamma mee koottaa mee akkam jirtu fayyaadhaa nagaadhaa jirtu naguma alaamanni maatiin warri mana maadaamii keessa jirtan maadaamii keessan akkam fayyaa ishiitii nagaa ishiitii warri faabrikaa keessa hojjetan faabrikaan keessan akkam warri konkolaataa keessan keessa teessanii na ilaaltan akkam jirtu warri biyyaan baa jirtan eessa jirtan hundumtuu jechuudha eejiyaa eessa jirtan hundi keessaniyyuu nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani kaa nagaa kootidha har'a kan waan ta'eef fidadhee dhufe dhugaa rabbii asumaan jechuudha waan isinitti madhu tokko jira. Itti dabalamte mucaan tokko itti dabalamte leensaa jechuudha. Leensaa mulinaa namni walla faamilii leensaa mulunaa faamilii namni wallaaltan hin jirtanii kaleessa viidiyoo tokko gad lakkiftee turte viidiyoochisi har'aan booda YouTube irratti nan agartanii nagaatti nuun jette lakkoofsa tokko naarrabsituu jette lakkoofsa lamaa nan ilaaltanii jette sadaffaa faayidaa irraa hin arganne ji'a sadii fi jette yaa bareedduu ko yaa qashtii ko yaa intala ko odoo habdiin kutatiin odoo waan tokko hin godhatiin jechuudha. Yaa bareedduu ko yaa qashtii ko yaa intala keenya jechuudha. Maal dhaseete barriin dhufaa barri miileenaan itti ilaalamanii dhufaa barri akka akkasitti afeetti nafuu jechuudha inni dhufaa waan ta'eef jechuudha. Ijoolleen keenyas amma jechuudha akkuma argaa jirtu miidiyaan reefu babal'ataa jira. Yeroo hundayyuu waan hin eekamu ani wannoo jedhaaru reefu babal'ataa jira. Kanaaf abdiidhumaan haa eeggannu. Abdiidhumaan eeggachuun gaariidha. Ani yuutuubii eegan saaqee afaan Oromoo waggaa 2 ta'eera. Garuu qarshii ani sa'aatiin dafeetti guuttadhe malee sa'aatiitti guuttadhee qarshii 10 hani Abdallaatutti naa bitee qarshii wannoodhuma saayyuu jechuudha guutuudhuma saayyuu jechuudha. Reefan yeroo jalqabaatiif afaan Oromoorraa qarshii 6,000 nyaadhe barriin dhufa jechuudha. Odoon abdiin kutatiin garuu inumani hojjedhaa inumani itti dhufee viidiyoo postotaa 100 hin gaafan ilaalamu jira 200 gaafan ilaalamu jira maal gaafa jedhus jira. Kanaaf jechuudha abdiin kutatinii ndoomi eega barreen gaddaa 14,000 ilaalamee moo meeqan ilaalamee beetoo qarshii 5 lakkaay isuma dhugaa qarshii 5 lakkaay amma xiqqoo 5 lakkaa jiru eega fayyoon dhuftee naannoo amma nan yaaddeera jechuudha. Kanaaf odoo abdiin kutatiin hojjedhaa gaaf tokko ilaalamuu dandeessu. Gaaf tokko dhalootaaf ta'uu danda'a. Dirqama akkoo maallaqa irraa argachuu qofaaf miti barkoo YouTube irra dhufnee haasa'aa jirru, taphataa jirru, hawwachaa jirru. Warri ijoolleen keenya nurraa maal baratu, maal ilaalu, maalidha jenneet hojjetaa jirra. Akkuma ati jette YouTube qofaan hin jiraadhu, hojii adda addaan jiraadha, hojii adda addaa jira, maal adda addaa jira jette miti. Isuma dhugaati yaa YouTube qofaan namni jiraatu hin jiru biyya lafaa kanarra eenyumtuyyuu jechuudha. Hojii dabalataa wayin beeksisa hojjetaa wayin adda addaa hojjechuu danda'a. Ani garuu isuma dhugaasaa sitti maa YouTube irraa galii nan argadhu daapparii butiif waan ta'eef jechuudha. Oromoonis hin gargaaraa ture jechuudha akka garaa gartee. Akkas ta'e jechuufanii walaa ilaallu, walaa guddifnu, walaa jajjabeessinu, oduma qoosnus, oduma taphannus jechuudha. Bareedduu koo abdiin kutatinii YouTube keessa hin gurgurinis hin dhiisinis hojjedhu. Warra na arrabsan jettu immoo namni miidiyaa irratti bahee paablikii ta'ee
eenyuyyuu arraffamuun dhiisu. Eenyuyyuu yoo ta'e inuma arraffamnaa, inuma dubbatamnaa, inuma jedhamnaa, arraffamaadhuma fakkeenyaaf ati ankee koomantii fa'iinsi arrabsu ta'a. Ankiyya garuu bilbilli koo paablikii waan ta'eef warra sitti hin barreessine karaa keessaa dhufanii mul'is godhanii na arrabsaa turan. Imoo maaliif akkam fayyadamuu dhiise asumaan asirratti karaa imoo mushulluq godhanii na arrabsu. Usuma dhugaa kuni sheerii faana maangootuudhaan na arrabsantu jiru. Laayikii faa waan adda addaa maaliif mana kee dhufu ati mana namaa deemtaa ati nama tuffattaa jedhu waan anani keessa oolu garuu natu beeka ani eebbuudhumayyuu qabee beekuudhuma qabeeyyuu afuura baafachaa sanitti dhufeetu viidiyoodhuma hojjechuun iyyuu na ajaa'ibsachuu qabdu malee arraffamuun qabuun ture jechuudha. Karaa keessaa dhufanii anna arrabsantu caalaanaan karaa bakkeetti nama xiqqoodha nama lama nama sadii akkas waan adda addaa xiqqoodha waan xiqqoo jallatti barreessanii deemu malee arrabamma kana jedhanis hin jiru. Garuu paablikii amma ta'anitti arrabni nima jira. Anakka eenyu maqaashiif maal fayyoosummaa arrabsu miti walumaa arrabsanii kun inni hojjetti miti maalidha jechuudha. Arrabaaf jedhanii dhiisuu miti. Isa immoo bu'aa irraan argadhu jette boru bu'aa irraa argachuu dandeessaa. Kanaaf akkaataa mana maadaamii keessa teessee irriba dhabdee sa'aatiitti guuttatte yaadadhu. Isaarra sa'aatii guuttee monetaayizeeshinii gootee amma nan gurguraa koottaan irraa bitadhaa maal jettu kana isa mana maadaamii yaadadhu bareedduu koo. Akkatti sa'aatii guuttee nan beeka waan ta'eef inni sabiskiraayibii xiqqoodha kaafne naannoo 500 kaafteetiin ishii beeka waan ta'eef jechuudha. Akkaataa ishiin itti sa'aatii guuttattee waan ishiin godhaa sa'aatii ishiin guuttatte waan an beekuu fi yuutuubii kee of harkaan baasiin bareedduu koo of harkaan baasiinii kanaafiyyuu jechuudha biratti hojjedhu maali rakkina magaalaan boo keessa deemte waraabii gallakkisi waan tokko viidiyoodhaaf oo ta'e waan rabaaf ta'e immoo waan rabaan bakka ati arrabaaf jetteetoo dhiifteetu mo'atame si mo'ataniiru jechuudha bakka si dhuffataniiru jechuudha beektaa arrabaan namni tokko waan ta'e waggaa hojjetuudhaan arraffamu miti arrabaan jettee mo'atamtee manatti galteetta taanaan dhiisteetta taanaan situ mo'atame situ gaddewannoo jedhe malee abbaa sanii miti jechuudha. Kanaaf arrabaaf jettee namni tokko nama arrabsee ofiisaa of arrabsa jechuudha. Tokkoffaan waan gadi liqimsanii miti waan afaan namaa keessaa bahetu nama ajeessaa sagalee waaqayyoo birattis an nama gaafachiisu isadha. Ati garuu arraba namaati jettee miidiyaa keerraa isinii irraas hin badinii hojjedhu itti deebi'iin siin jedha. Ijoolleen keenyas immoo amma isinii danda'ametti ijoollee Oromoo olaa jajjabeessinu, olaa guddifnu, wal bira adeemnu, waliif ilaallu isiniin jedha qaaliiwwan koo hunduma keenyaaf jechuudha. Ijoolleen wal guddisuu qabna. Keessattuu shamarran ol baatee nuuf biyya keessa teessee isinii hojjettu kana duras kaaseera shamarran biyya keessa teesseetu hojjettu tokko fayyoodha. Lammaffaan ishiidha. Sadaffaan Aishaa kanaaf jechuudha. Kanaaf nama jajjabeessaa ijoollee shamarran biyya keessa ta'aniitu hojjetan foolii qilleensa biyyaa namatti urgeessanii jechuudha. Haadha keessaa immoo haadha taateen hojjettu haadha eebbaati. Mee haadha biraanaa fidaa afaan Oromootiin haadha taatee haadha eebbaa taatee jiru fakkaattoonni akka eebbaa hedduutu jiru. Garuu hin baasan miidiyaa dhiisitoo manuma keessaallee gadi hin baasanii. Kanaaf nu jajjabeessaa maal taatanii Oromoo girrigirrii dhiisaa jedheeraachuu girrigirrii dhiisaa too nu ilaala. Ani boru miileenaan ani ilaallama. Kana duras miileenaan ilaallameera maal amma jechuudha. Miileenaan ilaallameera kana durasan. Miileena meeqa jettan miileena dhaqaa tolaalaa abaawutii koo gaafa tuttanii miileena jaamu miileenaan ani ilaallamaa jiraani. Biileena rantaa boru kadde boru haadha eebbaa jechuudha. Karaa kamiinan ilaalaa eessaniinan ilaalaa intalanni dubartittiidhuma san ishii maraatuttuu san jettanii dhuftanii na ilaaltu walaan maraatte jettanii jechuudha. Kanaafiyyuu ani miileenaan ilaallamaa namni na ilaaluu didden jedhina dhugaa rabbii yeroo tokko anis na ilaaluu didden jedheetani maraadhamti yeroo Oromootti baati maraadhaa marakkinan qabu Oromoo sinitti wacna sinitti maraanna sinitti sin qabna miti waan sin qabnuuf sinitti wacna sinitti waraanna malee waan biraa miti kanaaf jechuudha.
leensaa koo ani kaa dhaamsan siif qabu bareedduu koo liinkii ishii kana jala siniifan kaa dhaqaatii jajjabeessaa jabaadhu bareedduu keenya qashtii keenya jedhin dhibbi tokkollee osoo ilaale namni sun si jaalatee si ilaale bari dhugaa rabbii ani yeroo tokko yeroon itti inde ati hundumaa maan taane anaan yeroo tokko mooraalii korra mushullee godhanii narra deemu bari yeroo tokko kumaaf 500 ilaalame yeroo tokko 400 gaafa ilaalamu jedhaa ture sila garuu kanaaf jechuudha akka namni sin ilaalu waan namni nu ilaalu amanuu danda'ametti numa dadhabna inuma taf jenna Ogaanu akaawwanneef nus ilaala. Ogaanu bassoo cabbatannus nu ilaala. Ogaanu bishaan nus nu ilaala. Nu ilaala bakka nu ilaala. In ilaalina sin hin jennu indi umni nu ilaalina bakka maali jole. Nagaawwan illee gaafaas baay'atoo ani lammii koo jijjiirachuu dhiiseera. Ani baradheera dhiifama jedhee konkolaataan Kanaafiyyu sinin jira yaa qaalota koo yaa gaggaarota koo konkolaataan nin bitameef nagaa'uudha. Nin bitameef anaafis miiliyoona anna ilaaltu waan nagaa'uudha makiinaan bitameef anaan immoo miiliyoona anna ilaaltu kanaaf ani lammii koo geeddaruu dhiisee lammii koo Oromoo koo jedheen qomoo koo jedheen isinumatti boo'een isinumatti waceen sinuma faana sinumatu na ilaala jedheen